Shama akkam jirtu egaa har'a asitti kan argamneef uummata keenya lammii keenya godina Horroo Guduruu bakka garaagaraa buqqaanii naannoo 100tti lakkaaman magaalaa Shaamboo qubatanii jiraniif deeggarsa ergaa jirra. Deeggarsi kuni kan godhamaa jiru hojjettoota waldaa Aksiyoona Fayyaa waliif mindaa isaan irraa kutanii kan deeggarsa godhanii fi waldaan Aksiyoona Fayyaa waliif immoo hojii adeemsuu isaarraa aga tokko deeggarsa godhee naannoo kuntaala 50 gara magaalaa Shaambuutti ergaa kan jirudha ta'a. Baay'ee gaariidha. Akkuma beekamu godina Horroo Guduruu Wallaggaa rakkoo nageenyaatiin namoonni hedduun buqqaanii turanii kallattii mootummaa akkasumas tola ooltota adda addaatiin qaqqabaa jira. Garuu yeroo hundumaa gargaarsa yerootti namni waliin tumse malee gahaa hin ta'u waan ta'eef aksiyooniin fayyaa walii fi kunis yaada eebbifamaa uummata kana bira dhaabachuu fi kan isaan irra gumaachan waan guddaadha. Tokkoffaa daakuudha. Daakuu kuntaala 50 jechuun ji'a tokkoof nama 300 oliif hin gahaa jechuudha. Akkaataa itti gargaarsi kennamu kiiloogiraamii 15 nama tokkoof kan kennamu. Kanaaf kun salphaa miti. Kunillee mataan isaa 300 ol birrii akka itti baasan tiraanspoortii ofii danda'anii fe'uuf buusuullee ofii danda'anii uummata kana bira qaqqabuun salphaa miti. Sanaa ol immoo nuti simbira jirraa jabaachuu qabdu rakkoo kana keessaan baatu jedhanii ejjennoo akkasiitiin kaka'umsa mataa isaaniitiin gurmaa'anii akkasitti deemuun dhugaa dubbachuuf galata guddaa qabu. Kanaaf egaa Buusaa Gonofaa Oromiyaa jedhamee kan moggaafames rakkoo uumamaas namtolchees bakka adda addaatti babal'atee jiru kana humna uummataa tokkummaa kanaan keessa darbuudhaaf inni rakkoo kana salphisuu fi shoora olaanaa qaba waan ta'eef isaanillee kanuma hojjechuuf kan isaan jalqabanii waan ta'eef inni kun ofiis gargaaranii isa kaaniifis fakkeenya guddaa ta'anii itti fufinsaanillee akka bira dhaabbatan kallattii adda addaatiin akka deeggaran waan hojjechaa jiranii fi kun waan guddaadha. Galatoomaa jechuun barbaada. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf waldaan Aksiyoona Fayyaa waliif waldaa uummataati. Uummanni gaafa rakkatu bira dhaabachuun gargaaruun deeggaruun dirqama. Waldaan keenya yeroo uummanni keenya naannoo Somaalee irraa buqqa'u, Beenishaangul irraa buqqa'u bakka garaagaraatti rakkoon irra ga'us bira dhaabbachaa akkuma ture. Uummanni keenya yeroo rakkatutti bira dhaabbachaa jirra. Gargaarsi nuti gochaa jirru kuni uummata bal'aa nama 100tti lakkaa'amu fi rakkoo isaa furuu otoo hin ta'in nuti aga kana bira dhaabbanne akka nama dhuunfaatti akka hojjetaatti akka dhaabbataatti bira dhaabbanne warri kaanis Oromoon bakka garaagaraa jiru yoo bira dhaabbatee gargaarsa kana gochuu yoo danda'e uummanni keenya hin salphatu hin beela'u rakkoo keessa hin ba'u rakkoo kana keessaas immoo hin ba'a kan jedhuuf ergaa kana dabarsuu barbaanne. So lammii keenya uummata keenya bakka jirtan hundumaa teessanii warri jirtan uummanni keenya haala baay'ee sukaneessaa ta'een buqqa'ee qe'ee irraa qabeenya isaa irraa buqqa'ee karaarra akka jiruu fi rakkoo guddaa keessa akka jiruu fi beela hamaa keessa akka jiru waan uffata dhabee akka jiru quba qabaannee jirra. Sinis bakka jirtan teessanii akkuma ijoolleen keessan mana dhabdee jirtutti waan nyaatan barbaadanii waan nyaatan akka dhabaniitti waan uffatan barbaadanii akka dhabaniitti bakka sana obbuustanii ilaaltanii waan sanarraa eeggamu waan tokko tuffatiin gargaarsaa fi deeggarsa barbaachisu akka gootan ergaa keenya dhaamuu barbaanna. Galatooma.